أعمل أي لا مثلا ما كيس كويسين الحمد لله رمزي قبل لكن الله دور ما تككر jadi sana تتبع بعضنا في صلاتنا ما مش أنت جات بالله ولا كذا تتبع بعضنا شيء جنبنا share በማድረግ hayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu ilmaan oromoo jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii hundi keessanuu seenaatii share waliif godhaachuudha ajandaa guyyaa kaleessaa irratti obboleessa keenya qabannee isinii dhiyaannee jirra obboleessa keenya Abdishaa Wallaggaa waliin olola guyyaa kaleessaa deemaa jiru namoonni hedduun karaa keessotiin tekstinaa godhaa turtanii namni kaan immoo dubbiin kunii irratti na arrabsaa turtanii kan arrabses immoo kan waan jedhaa tures kan gaaffinaa gaafachaa turtanii galatoomaa jenna gowwaan hin dhalatin dhalatuun guddatinii jedha manguddooni egaa wanna goonuu hin qabnu jechuudha baraa waliin akkuma ta'etti bulanii arrammoo yaada hunda isin dhageessisuudhaaf obboleessa keenya Abdishaa karaa qilleensarraan karaa toora bilbilaatiin isinii qabannee dhufaa jirra taatee guyyaa kaleessaa isarra ga'ee fi akkasumas immoo namoota ajandaa adda addaa uumanii karaa adda addaatiin ololoofaa turan akkasumas immoo dhimma jabaadha akka dubbii isaan kaleessa dubbatan keessatti osoo rabbiin lubbuu Abdishaan oolchinee haguma kanatti Oromoon gidduutti rakkoo humuu fi Oromoo garaagara gochuu jechuun ajandaa diinni guyyaa guyyaatti nuumee fidu woma akkasii kana jechuudha kan nuti har'a Abiyyuun akkana ta'e Jawaaruun akkana ta'e maaloo jennee wal nyaannu ajanduma akkasii kana boceetu diinni guyyaa tokkotti isinii kenna jechuudha isin irraa iyyuudha Oromoon kanarraa waa guddaa barata jedheen abdadha nutis immoo obsineetu isin eegaa turre waan ta'eef amma immoo Abdishaa qabannee dhufnee jirra Abdishaas karaa toora bilbilaatiin taatee isarra ga'ee fi akkasumas immoo warroota tokkummaan bakka isaa deeme jechuudhaan an bakka Abdishaan jirullee akka hin beekne Abdishumarraa kan dhageenyu ta'a hundi keessanuu seenaatii sheer waliif godhaachuudha sagalee guyyaa kaleessaa warri nayyaafachaa turtanis warri immoo waan kana dhugaa miti jechaa turtanis Abdishaa waliin dhufne waan ta'eef isumarraa kan dhageessan ta'a himamsa koorraa kan saa dhageessanii irraa barnoota guddaa akka barattan immoo abdii guddaan qaba jechuudha waliif dabarsaa ammallee Facebook natti rukutti fili gaafa malee irratti daawwanti jira koy kana mateen belelleedhaan sheer godhaniin kun hundi keessanuu seenaa waliif sheer waliif godha iddoo keessa sheer waliif godha ammallee Abdishaa Kaser. Hello Abdishaa. Warri todo beenu baate nama arrabsitan jala. Bilille. Hello Abdishaa akkam jirta? Baga jiraattee baga rabbi lubbuu kee hambisa siin jechaa guyyaa kaleessaa ajandaan tokko lolli karaa toora feesbuukaatiin deemaa ture. sanarratti gaa'ummanni hedduun tokkummaan Abdishaa Wallaggaa mana isaa deemuudhaan ajjeesisiisee olii akkasitti rukuchiisee
jedhanii ajandaa Facebook irratti bocatanii karaa adda addaatiin oofaa turanii irra caalaatti immoo keessattuu dhaloota jimmaatii wanni waan kana olii gad oofaa ture ajandaa namni biraanuu bocasoo hin taane numatitti wal deebisaa oolee walittiin wal arrabsaa oolee isa kana irratti mee ani jalqaba irratti anaafati mana waliin beekna an bakka keen hin beekaa. Laati bakka koon beekti nagaama sagaleen kee bareecha dhagaama iyyee. Laa bakka koo wanti ti beektu jirtu aniifati bakka waliin beeknu hayyee. Waan jedhaniif qabus immoo warri jedhanis immoo waan shakkanii jedhan qabu. Tole Abdiisha jalqaba irratti gaaffii tokko si dhiyeessuu barbaada. Guyyaa 14 dura karaa toora Facebook kana wannati dubbatturraa kaaseen akka nama tokko akka hiriyaa Oromummaa tokkootti aayyoo Oromoon xiqqeessinii wantoota akkasii kanarraa dhiisii garuu karaa iftoomina qabuun Dr. Abiy Ahmed deeggaruu mirga guutuu qabdaa jedhee si gorsee tan ture sanarraa nati waan namatti himatte qabda Abdiishaan torban lama duraa tokkummaan yoo hundu'e tokkummaatti itti gaafatamaa bakka hin jiru dhufee na gaafatee ture bakka koo dhufee naa waliin nyaatee ture bakka koo isa targee jira jedhanii ijoollee hedduun Abdiishaan nutti himatee jedhani kana sitti itti himate moo isaanumatu bocee fideme maal jettee itti himatte immoo? Laa waa'ee kana waa'ee Minilikii faarsinaa jechuurratti ijoollee keenyaan akkana tokkummaa waliin haasofnee jirra. Waa'ee hayyoota akkasina rabsinaa minaaminii jedheera jedhee haasayeera ijoollee keenyaan garuu waa'ee bakka koo dhufeera bakka koo irratti akkas na eenyu ta'eera wanti jedhamu weeraan jiru. Waa'ee shakkii kaleessaa irratti immoo kan jarri shakkanii haasa'anii fi dhugaa qabu ijoolleen kuni walitti dhiyaanna. Gurbattii finyoo gurguraa baate sanatu waan isin barreessitu argaa jiru waan ta'aniif ammas isinis harka keessaa qabaattee dhiiftee hin beekuwan Allah waa lamaniif isin harka isa qabaattu adiiftus walitti baanaa gurbattii si jala deemtu sana sababii sanaaf jedhaniiru jarri. Kanaafuu jaraan ammas yaa'u maqaa kee waamanii kan jarreedhan saabuma isaatiif ta'a malee aniifatti waa walitti qabnu hin qabnu. Laa dubbii akka isaan itti himanii ijoollee sanatti himtu maal jettee itti himte tokkummaan maallaan jedhe jette tokkummaan na foggore moo na gorse jette moo wallolle jette moo maal jettee itti himatte garee sanaan irratti? Laa tokkummaan waan nuti baanee haasaa jiru kanarraa hin jaallattu. Waa'ee Minilik kana fayyarraa na eenyu ta'eera akkanillee ol ba'ee dhiifama gaafadhu naan jedheera jedhee haasayeera isa kana. Tole. Garuu immoo wallollee akkasii wanti biraa wayii haasaa biraa wayii hin jiru. Wanti kana haasa'ee hin jiru bakka koo dhufes immoo namni jedhe hin jiru. Tole. Namni yeroo waa aare waan jedhu beeku. Fakkeenyaaf anaafati bakka ati jirtu. Waan qabu waan hin beenyeef. Waan garaa kaasanii buluun beenyeef garuma qulqullummaa isaanii malee laa. Ajandaan gaafan si gorsirraa wanni ati gaddite yookaan wanni ati natti rifattanii jira? Laa maaliifan sitti rifadha wanaa ta'e fudhachuu hin taane jallisu malee. Tole ati yeroo dhaqxee mattu akkuma hiriyummaatti tokkummaa waan kana hin dubbatin. Hiriyummaa himte moo tokkummaan akkana na foggore jetteeti kan dubbatte? Laa na foggore wanti na foggore hin jiru habiibi. Egaa baga Rabbi lubbuu kee hambisee mee akkamitti kan rukutamte yookaan rakkoon kun kan sirra gahe akkamitti eessatti magaalaa eessaatti bakka kamitti akkamitti immoo dhufanii bifa kamiin rukuttaan kun kan sirra gahe nu himuu dandeessaa? Bakki isaa magaalaa isaa immoo kan hin beekne ammaafillee ol dhufeen jiraayyuu Riyaadiin hin jira. Bakki sun immoo Dawaadim turee bakka hojii kootii ijoollee na beekantu jiru kan gaala eegan ijoolleen dhalataa Arsii kan ta'e nama na beeku jira garuu ijoolleen Jimmaa kan na beektu jirtu. Ijoollee naannoo Arsii jechuudha kanatti bakka ati jirtu beeku malee namni Jimmaa iyyuu hin beeku jechuudha. Namni Jimmaa kan beeku hin jiru bakka hin jiru kana dhufanii pilaastii godhanii wajjin hojjetaa sa'aatii asiriirraa. Pilaastii goonaan araabuma seeni dhaqee qillaan gadi banama alatti banama birriin kiyyaa qillaa gabbanuuf fedhee yeroon gabbanee jedhu makiinaan zooree jira dubbatti. Makiinaa kana keessaa isuma jedhu isa jara isuma jedhanu nan dhagaa
anneeraan gaafa afaan oromoo ta'u ani ijoollee ni bakka koo beeytu jirtu kame kun jedheeraan yeroon jedhu kellaa gabbaneera barriin manni kiyyaa fi bakkin hojjedhuu fi bakki kellaa walirraa fagoodha gibbii biraatu nattaanee jira yeroo kana nambaa yeroon jedhu nama ja'a ta'u jarri gara nama torbaati ani makiinaa keessa jiranu namni lama gannatti bu'anii na qabu gaafa jedhanu nan kuteen jara jala kuteen gibbii wayitti yeroon seenuu jedhu achirratti duddubbaan shaambii na qabanii mataa keessan na dha'anii duddubbaan uleen na dha'anii nambaa hadde ga'an. Mataa sana kan si dhiigse jaratu si rukute moo hin kufte? Mataa kan fuulduraan na soke shakkii kellaati dudubbarraan na dha'an hin dhoonen immoo mas duudarra na dha'an jarre. Osoo si qabanii akkam si gochuu yaadu akka targite sanatti siyaasaan irra wanna tubatte jira otoo si qabanii maal sirratti yaadaniiti? Na furatanii galuuf egaa. Ayyee. Na fuudhanii deemuuf turani jarri. Naannoon sun naannoo magaalaati moo baadiyyaadha? Magaalaadha magaalaadhuma dudduuba magaalaarra. Yeroo sana ni iyyite moo si baqatanii moo ergiiti iyyite ergiiti gibbii arabaa seente akkatti dubbataa jirtutti gaa harkaa witti fadheetan gibbii arabaa seenee jedhaa jirta? Yeroman gibbii seenu ani iyyaatuma yeroman jaratti na duukaa bu'an iyyaatuma gibbiitti ol seenee yeruma sana makiinaa zooranii jiru siduma achumaan itti ol ba'anii jarri ijoolleen. Alumaan kute makiinaa hin dhaabbanne sumaan baafatan. Okay, meegaa guyyaa kaleessaa gaa jandaa hedduun gariin na arrabsaa gariin immoo keessaan na gaafachaa Abdiishaa Wallaggaatti tokkummaa humnaatu ijoollee bitee geesse isatu bakka isaa waliin nyaate isatu akkas godhe isatu waan kana godhe jedhanii karaa adda addaatiin egaa lola ofaa turanii anis immoo obsaan eegaan ture. Egaa guyyaa kaleessaa illee irraa baanee dubbanna naan jettee turte anaafati egaa hariiroo akkuma nama kamuu Facebook irratti wal dubbisu yeroo namni ajandaa gaarii dubbate yeroo immoo waa balleessite Abdiishaa wanni kun sirraan eegamu jechuu malee bakka jireenya keetii illee anaafati egaa Du'aadimmee jechuun kiiloomeetira 400-300 Riyaad irraa jechuudha. Osoo ati lubbuun kee ba'ellee mucaan kaleessa akkasitti ba'ee dubbatu kun anaa nabsa gadaayina godheera maaliif ilmaan Oromoo guyyaa guyyaatti boca akkasiitu kennameefuu biyya keessaa biyya alaatii wal nyaachaa jira waan tokko bannuu malee uummanni keenya akka loowwaniiti. Loowwan beeytee of duuba deebi'ee waa laaluu hin danda'u fuuldurumaa marga argate dheedaa Oromoon illee kana ta'ee jira jechuudha. Ajandaa akkasii yeroo namni tokko gabbee dubbatu tokkummaan akkas ta'e jedhu guutuun feesbuukii kun guutuutti dhimma kiyyarra olee anis immoo ibsaan si gaafachuu fi walitti akka dhufnee haasofnu yaadaan ture. Egaa ati guutummatti tokkummaan bakka koo hin beeku jechuudhaan egaa irra deddeebitee dubbataa jirta galatoominsiin jedha. Mee kanarraa Abdiishaa tumaatiiti kaleessa tumamte jimmummaadha moo badhaadhinummaadha moo badii ati balleessite irraan hime akkati yaaddutti? Tokkoffaa biyyoonni irratti duulamaa wanti isin beekuu qabdan dhimma taanee badhaadhina deeggaruu hin qabnu. Isa kana beekuu qabdan hundi keessanii faanifatu. Namni dhimma ta'e badhaadhina deeggaruu hin qabudha fedhiin jara kanaa. Ijoollee dhimmaas taatee kan waan arginu rabba barreessaa oolchu badhaadhinni maqaa keenyaan nu diigaa jira dhimmaan bakka bu'eetii akka jimmaan bakka buunetti maa'ee feenyu taatu irraa dhiisaa isa jedhudha. Amma ijoolleen dhimmaa kan hedduun badhaadhina keessaa atti ba'anii jiru nuti bakka saba biraa wajjin dhaabachuu. Ani immoo akka mataa biyyaatti waan abbootiin koo biyya keessaa deeggaruun deeggara malee Oromoo miiliyoona 60 miti Itoophiyaan miiliyoona 120 yoo inni waa biraa deeggare maatiin koo waan inni manaa jaallatu jaalladha malee waan gandi koo deeggaruun deeggara malee wanta baluu achi iyyeera akka baluun sirbaan kolee nama jallisa jedhani akka baluun taa'aadha kee wanti eenyu ta'u jiru jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya hawaasni jimmaa dhibbarraa 89 waan badhaadhina deeggaru manis badhaadhina deeggaraadha. Roguttaan irratti eenyu ta'e immoo silumaa jara argaa jirtu. Akka jimmaatti nama falmu nama kutaa biraa namni badhaadhina deeggaru jira. Nama kutaa biraatti xiyyeeffatamaan jiru arraffamaan jiru. Nama jimmaa kuulloodha ka badhaadhina biyyi faasitu kuulloo irratti hirmijjaa furannaadhaami argaa jirtu isin miidiyaa irratti. Kana jennaani anis addas na dhaga'i qo'i na fichisiisa. Addas ta'e boris ta'e ani ijoollee kutaa biraan balaaleffadhu ijoollee keenyaan immoo bullee olla waliif galla keessattuu gurbaa miila buu jalee sigimoo sha'uu sanaani waliif goonaa wal argannaa jedhini. Kanuma biraan naa ga'i. Galatoomi Abdiishaa amma gaa namoota hedduu si hordofaa jira yaada kee karaa iftoomina qabuuni oo ibsattee baay'ee gaariidha maaliif namni yaada namaarraa yaada namaa hubata. Jalqaba irratti fakkeenyaaf ati badhaadhinummaadhaaf tumamte yookiin jimmummaadhaaf tumamte hedduun qilleensa kanarratti yeroo darbellee deemaa ture waan kana dhaabsuudhaaf immoo manguddoonni keenya hayyoonni keenya abbooliin gadaa sadarkaa ambaasiitti makka irratti illee waan raawwatame irraa kaasanii irratti hojjetaa turani.
Abdiishaa yeroo baay'ee yeroon argu siyaasa inni dubbatu siyaasa dhugaati haasaallee ni beeyta garuu keessa baatee immoo yeroo ati aayyuuta arrabsitu ni jira sanarratti illee akka ilma namaa tokkoottani maaliif yaada namaan hordoftaa dhufee siin gorsa Abdiishaa. Asirratti yaada koo naafuu dhigaa. Hayyoota gaafa jettu kan inni nuti saree ta'ee kan inni nuti hayyuu ta'e. Inni badhaadhina keessa hayyoota miti moo isa keenyaatti harree ta'e inni kan jira hayyuu ta'e gaafa kana naa jettu adda naa baate. Amma Abiyyi gaafa jarri mataa gad deebisantu jira. Sheekolii Jimmaa gaafa jarri arrabsantu jira. Namoota Jimma keessaa bahee dubbate gaafa jarri xiqqeessantu jira. An kan jiraa kan nan du'a malee addas ta'e boris ta'e kan jiraa numan xiqqeessaan hamma jarri kootiif kabaja kennanutti hamma jarri saree Jimma keessatti alatti kabajanitti an ba'een du'a ammallee kunoo Riyaadii Janaaziriyyaan jira. Amma soliif keenya nan du'a malee hayyoon hin jirtu jara keessa. Amma jara hayyuu keenya kabaja laatanuufitti hayyuun qabanu jarrillee. Gaafa jarra biyyi gad deebisan jawwaariin lukkii galtuu arrabsuudha. Gaafa jarri nama biraa dhagaa'etti namoota sheeka ganda jiraanii gad deebisuudha. Kana hayyoota qaban. Hanga hayyoota keenya kabajanutti. Qabsoo nuti geggeessaa jiru Abdiishaa baay'ee gaariidha. Isaantu miira keessa si galche jechuudha. Yeroo amma dubbattu isaantu dhufanii hayyuu keenya xiqqeessinaan anis hayyuu jaraa xiqqeessuuf deemee jette. Qabsoo nuti godhaa jirru immoo akka Oromootti fakkeenyaaf Dr. Abiy Ahmed waan badii yoo balleesse namoota maqaan ta'an isatti moggaasanii deeman namoota jechan ta'an isaan hin jedhan osoo hin taane nuti akka Oromoo tokkotti hin qeeqna balleesseeranii jenna jala dhaabbanna jechuudha. Yeroo inni waan gaarii hojjete Oromoo wajjin ni faarfanna. Hamma akkatti deemaa jirtutti qabsoo biyyummaa yookiin kutaati moo qabsoo Oromummaati. Fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed qeequu mirga guutuu qabda, badhaadhina jaallachuu mirga guutuu qabda akka Abdiishaa Wallaggaatti. Maaliif badhaadhinni kana nu hojjetee jira, waan kana hojjetee jira, waan kana immoo balleessee jira jettee yeroo inni bareeches faarsitee mirga guutuu qabda. Garuu badhaadhina faarsaa gaafa warra siyaasaa yookiin warra hayyoota Oromoo xiqqeessitu yeroo jechoota tokko tokko amma fakkeenyaaf aariidhaan haa ta'u akkanatti himtutti miira aarii keessa namootatti nu galchaa jedhaa jirta. Milinik goota keenya baga sinirraa akkas ta'e yeroo jettu kun dhuguma Abdiishaan yaadee itti yaadeeti moo miira aarii keessa galeeti? Milinik kan jedhu sana qofaa miti nama danuu jira. Wanti nuti akka Abdiishaatti akka Abdiishaa akkuma ijoollee badhaadhina taatee Milinik goota kan jedhanu anasa ta'u namoota laayivii waraaban kamiinuma ta'u. Gaafa jarri wayyaaniin TPLF nuuf goota jara nuuf fayyaa Abiyyi jararra nu eenyu ta'e nu miidhe Abiyyi jarri waggaa 27 keessa waan hin goone gaafa jedhanu Milinik maal godheedha amma sanaaf tokkoffaa wanti beekuu qabdu TPLF waggaa 27 kan nu bittu hayyoota keenya gorraateetti hayyaa qabarteetti hayyaa dhabneerraa ajjeeftee Finfinnee keessa harkasaa olii gad makiinaatti harkifteetti. Milinik sarma Oromoo irraa futeera Oromoo garafeera. Jarradha Amaaraa jibbanii TPLF fira gaafa godhatan ani immoo TPLF jibbeen Amaaraa fira godhadha. Daseen kanaafuu walii gallee jechuudha. Gaafa amma jarri hayyoota Amaaraa keessa Tigraayin keessaa warra miidiyaa irra bayaa biyya irratti goota keenya jedhanii Alulaa Salamuunfaa profaayilii godhatanii jaran geetaachuu raddaa wanti ni jedhe dhugaadhanii gaafa jarra olii gadoofan ani immoo sabboontonni Amaaraa nuufis diinasa ta'u firasa ta'u goota kooti jedhee faarsuudha. Maaliif asirratti qabsoo uummanni godhaa jiru qabsoo dhugaa miti qabsoo xiiqiiti qabsoo gandaati. Ani qabsoo koo sila qabsoon koo qabsoo badhaadhinaati qabsoo akka biyyoolessaati. Gaafa inni ganda galu gandatti hin galfadhaa. Gaafa inni ganda keessaa bahee akka sirnaatti dhaabbatee wal kabajanii diimokiraasii ta'edhaan kana beekanii nu kabajanii deemanitti anis kan jaraa kabajeen isa jarri jibban jaraaf jibbee isa jarri jaallatan immoo ijaallaadha. Gaafa jarri immoo isa kootii sanitti hoggaa meeqa wajjin daawwandaa wayyaaneen fira godhatanii Abiyyi tirra nu miidhe jedhanu ani immoo Milinik nu miidhe wayyaanee tirra nu miidhe Milinik kan inni nu miidhe waggaa 250 baqaan isaa seenaa akka qabamee ta'a seenaa rurrinyaa haa ta'u madaan keenya kan hin qorre kan TPLF kan wayyaaneeti malee kan jara kanaatii miti jedhee ani faarfachuu mirgan qaba. Jarri faarfataa jiruun jarri TPLF galanii ani immoo Milikitti hin galeeka maal mirga koo miti kun. Ati amma fakkeenyaaf akka himaa jirtutti Abdiishaa amma dhugaa walitti himnu kamiifuu dhugaan Oromummaa hundumayyuu ni gaafata. Maaliif miira xiiqii keessa galtee dubbiin dubbatini amma fakkeenyaaf sitti meen jiranii Abdiishaa dirqama waan hin jaalladhu isin jechuu hin danda'u waan nyaadhu jechuu isin hin danda'u inni sun mirga fakkeenyaaf namni tokko waan sukkaara qabu dhugaa namni tokko immoo waan sukkaara hin qabne yoo dhuge dirqama sukkaara qabu dhuga jechuu hin danda'u namni tokko siyaasa barbaade deeggaruu ni qabda ati dhuguma saba Itoophiyaatiif yaadde saba Oromootiif yaadde ergii ta'e
akka tamma himaa jirtutti xiiqiitu waan hunda keessa nagalchaa jira jedhaa jirta. Yeroo isaan kana godhan anis kanan godhaa jedhaa jirta. Kun Abiyyiidhaaf waan gaariidha jettee yaaddaa garuu paartii ati amma deeggartu kanaaf itti gammaddee jirta. Abiyyi dubbiin nuti feesbuuk irraa soomnusidhuma Abiyyi bakka hin bu'u Jawaariin bakka hin bu'u isa kana adda baafadhaa sinutti dura wantasii feesbuuk irraa haasa'amu waan biyya keessaa dhaaboleen siyaasaa biyya keessa jiru dhaabolee kafaa ta'e dabbisummaas ta'e waajjira jaraat deebi'anii falmataa jiru karaa dimokiraasii ta'een kan filachuu danda'u kan fiduu danda'u ummata biyya keessaati. Nuti asirraa akka gaardii taanee walirraa diina deebisuudha. Inni badhaadhinaa diina isaa ofirraa deebisee isa beekus keessaan itti haasaa isa atlaas ofirraa deebisuudha feesbuukaan. Gaafa jara feesbuukaan waan feesbuukaan isa biyya jira mootummaa waliin falmataa jiru mootummaa waliin mormaa jiru. Garrachumatti dhuma amma miidiyaa raayyamee maal ta'e warra alaa kun Ameerikaas ta'e Awurooppaa biyya adda addaa biyya bakka filachuus hin danda'amu. Nama tokko biyya keessaa jaalamanii namni biilleen ala jiru bu'aa buusuu hin danda'u gara maallaqaa gara biraa ta'een ala. Kanaaf kumarraa deebisaa fi jirra malee Abiyyi bu'aa buusee fi miti. Isa kana namni hundinuu hubachuu gaariidha. Galatoomii Abdiisha amma fakkeenyaa fi jimmummaaf hin tumamee jedhaa jirta. Paartii badhaadhinaa jimmatu hundeeffate? Paartii badhaadhinaa jimman hundeeffanne. Paartii badhaadhinaa kan hundeesse garuu jimmaa keessaa bahe. Gaafa akka Wallaggaatti shaneen kan Jaalmaroodhaan hoogganamuudha. Uummata Wallaggaatti irra duukaa yaa'a. Alaas ta'e dhiiras ta'etis ni beekta. Yoo akka kan kafaa ta'e duraanii adda bilisummaa keessa gaafa Jawaarii siyaasatti dhalaa ta'e jiru hundinuu isa jala yaa'a kan kutaa waliin qoodinullee yaatillee. Gaafa inni kafaatti galeedu adda bilisummaa dhiisanii kafaa ta'anii jedhanii hundi jaraa kan duukaa iyyan ijoolluma ganda isaatirra caala. Kanaaf jennaan akka kafaatti jarri gandaaf Jawaariin jala fiiganii kan amma miidiyaa kanarraa mimmaan jaarsaaf jaartii jedhaa oolu nama kutaa Harargee miti yookiin nama Jimmaa miti yookiin nama Wallaggaa nama Arsiiti. Jawaarii biyyaaru waan dhalataa Arsii ta'eef. Anis akka Jimmaatti Abiyyiin osomanni maal godhe akka Jimmummaatti nan jaalladha. Garuu akka jiraa ol bahin iyyuu malee. Yoo Jimmaa bakka bu'uunis paartiin kuni hayyoonni Jimmaa dhibba keessa akkuma filachiin 89 waan jaallatanii faarsanuu waan duukaa jira jedhanuuf ani duukaa jira jedhee waan abbaan koo faarsuun dirqama kooti jechuudha. Kana namni biraa faarse bu'aan qabu wanta biyya keessaa namni keenya fudhatan qabaan. Kanaaf malee bakka hin bu'u. Abiyyi paartii bakka hin buune qaba jechuudha. Kana lama itti akka ilaaltu. Galatoomii Abdiisha amma asirratti fakkeenyaaf miidhaa sirra ga'e kana jimmatti itti gaafatama yookaan jimmummaadhaan rukutamte jedhamuu hin danda'a jechuudha. Akka Oromoo tokkooti. Jimmummaadhaan ni kun beekama. Akka Oromoottis akka kamittuyyuu jimmummaa kan rukutameera. Paartii badhaadhinaa amma Harargee keessaa na deeggaru hin jiru na dhagaye. Ni jira. Jira moo hin jiru? Ni jira. Arsii keessa hoo? Ni jira. Miidiyaa kanarra ol taate. Miidiyaa kanarraa eenyu ajjeefna eenyu balleessina jedhanii dhaadhataa jiru. No, amma fakkeenyaaf an tokkummaan humnaadha gabbayee paartii badhaadhinaan deeggare jedhee istiraatejii koo guuttadhee aayyoo Oromoo tokko osoo hin xiqqeessin maalummaa paartii badhaadhinaan deeggare yoo ta'e paartiin badhaadhinaa waan gaarii akkasii hojjetee jira jedhee karaa iftoomina qabuun osoo aayyoo namaan xiqqeessin yoon dubbadha ta'e mirgi kiyya yoo sarbame Oromoon hin naaggaafata namni biraan naaggaafata garuu Arsii keessa taa'ee paartii badhaadhinaa deeggaree kan warra kanaa warra maaloo jedhee arrabsu hin jiru kan waan kana jedhu yeroo hunda barbaadamaadha fakkeenyaaf namoonni yeroo hundaayyuu xiqqeessanuu fi aayyoo arrabsan kutaa kamiin keessattuu hin barbaadaman qeerroo Oromootiin garuu immoo paartii badhaadhinaa deeggaruu mirga guutuu qabda Abiyyi faarsu Abiyyi sappoortii gochuu mirga guutuu qabda waan inni hojjete irra dhaabbatee hojii akkasii hojjetee jira Abiyyi bifa kanaan biyya ceessaa jira Abiyyi biyya kanaan biyya jaallachiisaa jira jettee yaada kee ibsachuu mirga guutuu qabda garuu haayyoo Oromoo xiqqeessuun sirriidha jetta yookaan du'aa kaleessa ekeraa arma keenya muraa ture sirriidha akka indoo goggoree moo Abdiishaan yaaduma sirriidha sirriin jedhaa jira jettee yaaddate mee akka keetti. Qeerroo gaafa jettanu badhaadhina inni qeerroon qabu jechuudha moo qeerroon kun kanuma jaraa qofaa kanuma kafaa yookiin kan dhaaba biraa deeggaruu qofaadha moo gaafa jarree hayyoota keenya xiqqeessanu gaafa jarri keessa baanii ulamaa keenya xiqqeessanu maaliif hirmijaarra fudhachuu dadhabiree warri keenya ammoo. Nuti warri ulamaa arrabsus warri maal barbaade arrabsu kutaa kamiin keessa taa'ee nama arrabsee akka najaan baanedha kan qeerroon dubbachaa jiran eessa taa'ee jechuudha
Hayyoota eenyu irratti hirmijaa fudhatan tokkoffaa akka jimmaatti wanti siin jedhe Jaafar Abdallaa gaafa dhaamu maaliif dhaame? Arsiidhama Wallaggamo Shawaadha. Marfoo gaafa dhaamu maaliif dhaame? Kutaa kami? Anama hin gadadamaan irratti rukutani kutaa kaminni? Kan rukutamaniif afaan isaaniitiif Jaafar Abdallaa yoo ta'es qoosaa irratti yeroon jedhu Oromoo kaleessa yeroo hayyuun Oromoo hidhamu yeroo sabni Oromoo darraa keessa jiru ol baheetu afaan Amaariffaatiin eenyaa Itoophiyaawwiin isa sin maal taatan kanan godhu jedheetu waan hedduu dubbachaa ture jechuudha afaan Amaaraatii afaan alagaatiin ol bahe. Mirga isaati afaan fedhe yoo dubbate maal nama galcha diimokiraasii maaliif yoo fedhe mililikuma du'aa jiru sana naabutu jechuu mirgan qabaa nama mirga hooti maal nama dakala. Sana rakkoo sirra. No. Sigalee ani akka tokko. Nama biyyi shaamilii gubu nama itti boola'u nama amaddiin ana gahe nama ustaa ulamaadha amaddiin jabal nama amaddiiniin seeksii wayii irratti dhanii gad namni kun mirga hin beekanu. Abdishaa. Anitti kabajuudha gaafa. Abdishaa. Keenyaarra famu nuti hin dhiifnaa jarra akka fedhannu haa godhanuudha ani duuna kamaan dubbuun lama baatu jiru. Eeyyeen akkamitti jedhi amma fakkeenyaaf Abiy jechuun mootummaadha mootummaan duruu ni arrabsama yoo hojii gaarii hojjete hojii gaarummaa isaatiin eessallee injifatee isa yuraquu danda'a mootummaa Ameerikaa yoo laalte Tiraampiin kaartoonii godhanii daandii irratti dhiitaa deemu siigalee maaliifi mootummaan tokko hojii isaatiin faarfama malee yookaan arrabsame yookaan gaccabsame yookaan osoo arrabaati mootummaa duraatu buu danda'a harrabni mootummaan arrabsame nuti Abiy Ahmad jimmaan bakka bu'een dhagne badhaadhinni kan hundaati yoo hojjetes kan sabaaf sablammiiti Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammiidhaan dhaabbate yoo gaarii hojjete hundatu isa faarsa yeroo ni dogoggore sirrii hin jiru jedhee Oromoo hundatu irraa dhorka jechuudha. Hayyuun Oromoo immoo aktiivistiin Oromoo immoo Oromoo bakka bu'anii gaafa mootummaan kun dogoggore kan jala dhaabbatanii mootummaa kana bakkatti deebisuun malee mootummaa kana achi gatuuf miti kan hojjetan. Sun immoo fakkeenyi as dura yeroo waraanni bilisummaa Oromoodha bosona taa'ee mootummaa kana cinqaa turellee gadi ba'anii dubbatanii waliin barbaadanii har'a immoo mootummaan kun sirni bilisiginnaa yookaan sirni idaamoo kun yeroo kana keessa Oromoo hin barbaachisu Oromoon dura gaaffiinsaa abbaan biyyummaansaa afaansaa Finfinneerraa waan argachuu qabu deeffamee fi ka'ee sana booda dammaramnee jiraannaa Oromoon durillee diinallee firallee ofitti daatee jiraachaa ture. Yeroo kana keessa siddammarii jedhanii utuu gaaffii Oromoon deebisin warra kana ofitti qabuu fi walqixxummaa sabaa jedhanii faarsuun hin danda'amu jedhanii yeroo isaan yaada kana dhiyeessatan nuti qeerroon Oromoo immoo dhugaa kana laallee yeroo mootummaan kun kaleessa waan gaarii hojjete jala buuneetu abbichuu koo bareedaa koo jedhaa jira. Har'as akka tokkummaa humnaatti abbichuu gadi garagalchuu osoo hin taane jibboo osoo hin taane afaan jijjiiruu osoo hin taane yaada kee karaa Abdishaatiin jechuudha. Yaada dubbatte sititti gaafatama. Yaada dubbadhe natitti gaafatama. Jimmatti hin gaafatamu waan siigalee osoon dhugaa dubbadhu Abiyyi hangana hin arrabsinitti itti gaafatamummaan qaba. Hayyuu Oromoo tokko hangana hin arrabsinitti paartii barbaade deeggaruu mirga guutuun qaba. Maalummaan paartii deeggaruu sana gadi ba'ee hawaasa Oromootiif ibsuu nan danda'a. Garuu immoo jimma nan erganne gaafan dubbadhu akka tokkummaa humnaatti siigalee Abdishaa Wallaggaa gaafa gabbayee waa dubbatu osoonni Dr. Abiyyi faarsu osoonni paartii badhaadhinaa faarsu yoo rukutame hawaasni Oromoo hawaasni Jimmaa hawaasni kaminuu sirratti hin dhiisu. Garuu dhaqxee hayyuu Oromoo xiqqeessita yoo ta'e yoo dhaqxee waan biraa miraarii keessa galtee egaa sooshaal miidiyaa kanarra ayyuu gaafa jettu na dhagaye tokkummaa akka ayyuu gaafa jettu laal tokko guyyaa warumaan xiqqeessuudha ni jedhu amma kan kutaa jiraatirra caalaa Abiyyiin badhaadhinii yookiin Jimmaan bakka bu'a biyya yookiin bakka bu'uudha kan jedhamu Abiyyi gaafa diqaalaa jedhamu abbaan qabu abbaan isaa akka gaafa deemu kan Jawaar ni beeytanii amma keessa baasaa dhaabbatanii kan isaa osoo fidinsa keenyaa irratti. Abiyyi mootummaan duruma ni arrabsama ni qeeqama ni cabsama siigalee. Mootummaa keetaan keetaan arrabsuun adda bara. Diqaalaadha kuni bakka biraatii dhufe haatisaa akkasi gaafa jedhamu keessanuu kan jedhamu nagarre kabarraanis wanti keekeef. Kan qeeq nagarre meenus didaagaa. Kanaa barra. Deebii namni siin jedhu deebisuun ikkoo gadiin qabu yoo diimokiraasii beekan kan isaa kunoo jedhanii bifa isaa footoo isaa hojii bal darbu. Keenya kunoo abbaan kunoo ana abbaan jedhee nama nagaa bahe. Lakki abbaa miti inni jedhan ulfadhu fe jennaan lakki ulfaa miti inni ilma fete suudhaa jenne sana barkan geessee akka kutaan nu galche osoo beekanii sirna biyyi kun sirrii miti abiyyi kun nu miidhaa jira hodhanii rakkoon qabu abbaan isaa gaafa akka sana gaafa jedhan keessan immoo nuu fidaadha ammarra caala kan na jibbu namni. Okay. Ati Abdishaan amma yaanni keenyaa galee jira.
qabsoon abiyyi kun iddoon dogoggoru ni jira iddoon sirrii ni jira yeroo isaan immoo abiyyi arrabsan ani sorraa deebisuufan isaan arrabsa malee waa hundayyuu hin beekaa jechaa jirte jechuudha akka abdishaatti. Abiyyi dogongora hin qabu miti namni biyya bulchuun namni qe'ee tokko bulchuu dogongora ni qaba. Dogongorichi immoo akka inni itti dogongoretti miti kan deebifamaa jiru. Haala biraatiin siyaasa isaa jallisanii dogongora isaa amma innumta ka'uudhaan abbaan qabu namaaraadha. Siyaasni isaa jallaadha nuuf qajeelchi kana godhaa yeroo osoo ta'e waliin dhaabbanna hundi keenyaa haala biyya abbaa keenyaatti nu kaa'e miti. Gaafa jarri kun nafteenyaadha saba biraatti kun Oromoo miti afaan Oromoo baratee buna funaansa dhaqee kan isa deeggaru warra bunaa funaansaati jedhanii jallisan isa kana maal jedhee duukaa yaada. Egaa Abdishaa sammuu qabu jedhaan. Akkas fakkeenyaaf namni paartii tokko deeggaru yookaan miseensa paartii tokkoo ta'e yookaan akka nama paartii tokkootti deeggaraa jirta mirga Abdishaa ibsachaa jirta. Siyaasa tokko keessattis abbaan barbaade yoo na arrabsanii irraan callisa yeroo baay'ee na argita narraallee fakkeenya fudhachuu ni dandeessa. Deebii yoo gabbaatee deebiste wanni sun dheerataa deema yoo dubbii gabaabsite immoo jimmaa buluu beekaa jedha durumaayyuu abbaan keenyallee. Ati amma paartii akka itti geggeessaa jirtutti waan kanarratti Abdishaa fuuldura uummataattis hiriyummaa koottis ittiin hima wanni kun jimma bu'ee bakka deema osoo hin taane Abdishaan hanga lubbuun jirutti paartii badhaadhinaa deeggaruu mirga guutuu qaba har'as borii wannan sitti himu garuu aayyoo Oromoo xiqqeessuu irratti sirriidha jettee itti yaadin siigalee sheeyxaana kana of keessaa baasuu qabda jechuudha kun jaallattee osoo hin taane yaada namni dubbatu osoo hin taane ati akka paartii keetiitti deemuu qabda paartiin kees deema nama arrabsaa jedhee nama argatu hin qabu nam beekus jedhaa jirta akka Abdishaa Wallaggaatti hawaasa birattis jaallatamuu osoo hin taane dhugaa ilma rabbiiti waan ta'eef dhugaa qabattee deemuudhaaf paartii badhaadhinaa karaa barbaaddeen deeggaruu ni qabda aayyoo Oromoo xiqqeessuu fi warra kaleessa sirna gabroonfataa nurra ture deebiftee faarsuu dhuguma paartii Abiyyi osoo jaallachisuu barbaadde Abiyyi kun waan gaarii hojjetee jira iddoo kanatti immoo dogoggoree jira yoo jette Abdishaa yoomillee namni tokko tuquus hin danda'u si mormuus hin danda'u maaliif karaa dhugaatiin namni deemu kaminuu hin eegama jechuudha kanaafuu waan akkasii kanarraa osoo dhiiftee akka obboleessa kiyyaa tokkootti Abiyyi karaa barbaadde narra borii faarsuu ni qabda paartii isaa deeggaruu mirga guutuu qabda garuu immoo arraba ayyotaa kanarraa osoo qannafteen siin jedha akka hiriyummaa tokkootti mee yaada dhumaa keetii dabarfadhuuti asumaan gargar baane ani ammas yaanin dabarfadhu ani wala ma fan dhabbadhaan wanti manni beeku qabu tokko akka paartiitti gaafa namni akka paartiitti sirnaan deemu nan deema gaafa duulli ijoollee jimmaatii fi hayyoota jimmaa irratti geggeeffamus akka jimmaa ta'e dura bu'ee nan dubbadhaan kana gaafan jedhu gaafa jarri namoota jimmaa irratti ol ba'anii akka fedhan ni haasa'anii akka fedhan arrabsanii jedhanu an paartii keessan jira jimmaan bakka bu'ee dhalle xiqqii jaraan galchaan illee jiran jedhaani maaliifi kan ammallee nu xiqqeessee kan ammallee kabaja fudhatamirraa nurraa inni ta'ee jedhu gara laafina keenyaaf dhiisa keenya akka jarri godhaa jiran osoo goone islaaqaata wal balleessina jechuudha. Kanaaf jennaan gaafa jarri akka gandaatti dhufanus akka gandaattis bakka bu'een deemu. Akka paartiitti illee gaafa jarri dhufanu siyaasa jaraa sana mazzanee deebii kennu. Deebii wanti kennuuf warra xiqqoo hin kennu ammallee taana warra xiqqoo asirraa iyyatu osoo hin taane warruma gurguddaan qeeqaan akkas ta'e boris ta'e. Siyaasa jaraan siyaasaan deebisaan arraba immoo miti. Gaafa jarri immoo arrabsanii maal barra yeroo jarri shaamii Abiyyi go itti boolaanii itti jedhina kanu barotoo akkuutiin inni qabnaa barkachawwaa. Intaane sanan feeni waan akkasii. Abdishaa. Ijoollee keenya kan godhanu jiru. Yaaduma. Yaada jaraa sana yeroo jarri akka jedhan kun maaliif akkas ta'e jennee gaafii keenya waan jarri godhan ni gaafannarraa ni dubbanna jararraa. Okay yaaduma kan kee yaaduma kan kee dabarfadhu siin jedheera nan dhufa yaaduma kan kee dabarfadhu uummata irratti siin jedhaadha yaaduma kan keetti bufate. Kanaaf jennaan wanti dhiifama gaafattee eenyu ta'u ni iddoo nuti amalee an jechuudha. Akaaluun akkas jaallatamuun ni du'e. Ammas kanaan immoo wanta tokko wanti hin jaraan jechuu barbaadu hayyoota jimmaarraa gada bu'an yoo fedhan maraaraa jira yoo fedhan kamaal galchuu jira haqee kana wanti jarra amaddiin jabalitti ol ba'anii amaddiin jabala rabsanuuf hin jiru. Jara kana warra dhaaba keessa jiranu haqee kanu amma jarri kanallee callisanii bisanitti dhaaba keessa hin jiranuu jarri kun siyaasa keessa hin jiranu nama amantiin deemu lama amantiin deemu sababanni jimmaan ta'e maaf qeeqama kun sababanni jimma ta'edha. Kanaaf isa kanaaf anan malleen dhiisu jechuudha. Inni dura lubbuun jiraa gaafa dhalachuu baate. Kanaaf qabsoo kana inaan yaa obbolee workoo anaa beekaa jechuun barbaadaan waa lama gaafan jedhu kutaadhaan innan falmaddaa akka dhaabatti
akka paartiitti nan deema ta'e jechuudha. Ammoo akka abiyyiin kana balleessa abiyyi badii abiyyi nan beeka garuu bahee hin dubbannu maaliif hin dubbanne yeroo jettanii badii jaraa dubbataa jiran waan jaraa jirre yoo lafa warra lakkii keenya gaafa Hacaaluu Hundeessaa duubara Hacaaluu anatu gabbayee ajjeese yoo jedhe Jawaar nuti Jawaarraa dantaa qabnaa biyyuma achi kaasuna jedhanidha kana gurra keessanuu dadhabee Abdisha dubbiin Facebookaa dubbii ati dubbattu hundinuu sirriidha. An dubbii Facebookaa si waliin mormuu osoo hin taane akka nama tokkootti anaaf yaada kootiif kee wal jijjiiruun dhufee namni Facebook kanarraa waan hedduu dubbata, afaan hedduu dubbata, yaada adda addaa dubbata. Waan dubbatu kanaan mirgisaa kabajamuu qaba. Atis rukutamuun kee sirriidha yookaan kanaan rukutamte osoo hin taane rukuttaa ati rukutamterraa akka himaa jiranutti akka dubbatamaa jira akka argamaa jirutti yeroo ati waan kana gootu jedhan malee paartii barbaade namni tokko jaamaa deeggaruu qaba, fayyaa deeggaruu qaba, mirga guutuu qaba sii galee maalummaa deemokiraasii jechuun deemokiraasii nuti barbaannu namni tokko waan barbaade deeggaruu. Maa kana gootee miti maaliif abiyyi faarsaadhaa barachuu abiyyi faarsuun maali gaa dhaabataa keessaa yoon bahee malee akkamittiin faarsuu dhiisa maali nama abiyyi faarsu jimma keessaa akkasii hirmichaarra furannaadhaa mi bara. Maal jechuudha kun egaa. Amma fakkeenyaaf dhaaba kana keessa yeroo biimiya nama dhaaba kana keessa osoo hin jiraanne maafan faarsaa biyyan. Amma fakkeenya Jawaariin faarsan jiranu an faarsuu mirgan qabu. No Abdisha amma fakkeenyaaf abiyyi qofa faarsite osoo hin taane waan si arguuf keessaa fakkeenyaaf yeroo ayyuu arrabsitu yeroo ustaaza illee itti darbitee turte guyyaa dheengaddaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa waan akkanaa irratti qeeqa dheengadda barreessite irratti argine. Qeeqni sun maal jedhanaaf dubbise yoo argitanii jiraattan. Nam amma si dubbisa namni na waa'ee Ahmadiin Jabal irratti dhimma walalaa Ahmadiin Jabal irratti deemaa jiru namni akka inni irratti deemaa jiru taasisa tokko keessaa tokko Raayyaa Abbaa Maccaati jettee barreessite. Yaa kan ammas nan jedhaan wanta kutti wanti waan kun ammas taanaan ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gaafa isaan profaayilii irra kanu gaafa isaan waa poosti godhanu Ahmadiin itti duulama kana soo ta'e taatama gaafa Raayyaan callisee taa'u itti duulamaa jira. Inni kana godhaa jira inni Oromoo wajjin dhaabbataa namichi inni kun maaliif bitame kun bitamaadhaaf gabbayee dubbachuu jiranii gaafuma Raayyaa waa dubbate gaafuma Raayyaa waa barreesse gaafuma Raayyaa waa poosti godhayyi Ahmadiin naqamee manaa gafudhama kana sobani jettaa dhamma adiraa keetiif san duniyaanis Raayyaa ni kabajnaa ni jaallanna hayyuu keenya qabsaa keenya hanqee kutti dandeettii iyyuu qabu garuu kun immoo soba. Ani Ahmadiin Jabalis Raayyaa Abbaa Maccaas garaagarummaa tokko irraan qabu akka mataa kiyyaatti Ahmadiin Jabal warra addunyaa kana maalummaa sii beekaa jiru dubartiin meeqa dhiirri meeqa addunyaa kanarra akka jiraattu namni meeqa akka jiraatu namni meeqa akka waan saayinsii nama baratee barnootaan eenyu ta'e Raayyaan Abbaa Maccaa immoo qabsoo lama geggeessaa tokkoffaa irratti qabsoo diiniiti lammaffaa immoo qabsoo hidhannoo keessatti nama ga'umsa guddaadhaan ijoollummaa isaatii kaasee saba gabroome kana bilisoomsuudhaa fi akkuma jara waaqoo guutuu waliin akka jarra abbaa gadaa waliin warra qabsaa turedha. Annama akka kiyyaaf akka keetiitti irraa dubbata osoo hin taane jara lamaanuu taanaan anaaf walqixxummaa kabaja qaba. Abiy Ahmadis mootummaa biyya bulchu ta'ee akka mataa kiyyaatti hin dubbadhan sii galee ilaa arras Abdishaa waan tokko yookiin an si mormuu yookaan bakka kee bu'ee dubbachuu miti. Afaan dubbatu tokko irratti nama barbaade deeggaruu mirga guutuu qabda. Qabsoo ati miiraan deemtu yookaan namni si dogoggorsu kanaanii ittiin deemini akka hawaasa Oromoo tokkootti akka nama siyaasaa tokkootti paartii barbaade deeggaruu mirga guutuu qabda. Si paartii deeggaruu immoo namni tokko daangaa keenii cabsa taanaan eenyunuu ni arga jechuudha. Garuu waan dubbatu tokko keessatti anis gaafa ol bahee waa dubbadhu waan hedduun balleessaa deema sii galee. Bara tokkummaa wanti dubbachuu qabdu namni anaa qofaa miti barnamni badhaadhina deeggaru hundarratti hirmichaan fudhatamaa jira biyya keessaa manarratti diinarra gubneedha yeroo gargurri keessa hin dhaga'u majji keessa hin arguta. Ani waca isaanii miti gaan ani waca isaanii kanaan hin deemu beekti ani amma fakkeenyaaf namni barbaade waan fedhe dubbachuu ni danda'a Abdishaa sitti maan jira fakkeenyaaf namni barbaade tokkummaa si akkanaa abiyyi si akkanaa maali maqaatti moggaasee maqaa kiristaanaa takka maqaa islaamaa takka abbaan qabu sun Oromoo waan barbaade haasofti beekte Oromoon gaafati nagaa qabdu guyyaa lama si faarsiti gooticha arra leeqisaallee dhokate Hacaaluu Hundeessaa yoo laalte osoon Oromoo qabsaa waan adda addaa moggaasa lamatti moggaasanii addunyaa kanarraa dabarsaniiru sana hin beekna nuti immoo akka baluu sirbaan morma nama jallisaa jetti Oromoon namni kun kan hojjete jennee miira isaaniitiin deemnee waa hojjennu osoo hin taane akka Abdishaa taatee jiraachuu qabda sii galee boris iftaanis paartii barbaade deeggaruu mirga qabda afaan kee keessatti immoo namni paartii tokko deeggaruu fakkeenyaaf ana biyya jedhee abiyyi Jawaar jedhee Jawaar jaallachisuu hin danda'u.
daandiin dalaguun darratti daandii dhugaa qabsoo dhugaa yoon kan deemsu ta'e hawaasa keenya birattis paartii sana birattis fakkeenyaaf Dr. Abiy Ahmed gaafa inni noobilii addunyaa irratti fudhatu abbaa gadaa Afrikaa jedhaa turre abbaa gadaa addunyaa jedhaa turre Oromoon har'a waan barbaade jedhee yoo arrabse sun furmaata ta'uu hin danda'u. Abiy Ahmed har'a Oromoo qofa. Suni siigalee hawaasa Arsii miti kan arrabsaa jiru, hawaasa Harargee miti kan arrabsaa jiru, hawaasa Walloo miti. Hawaasa jechuu fi nama jechuu addaan baafachuu qabna. Namni barbaade kutaa barbaade keessaa fira caba jettee Oromoon fakkeenyaaf. Anaafati ol baanee maqaa Jimmaa yaammannee Jimmaaf akkas taanee Jimmaaf jibbame Abiyyiin Jimmaaf kana ta'e yoo jenne hawaasni Jimma keessatti immoo hawaasni miliyoonni 11 dhuguma kutaa biraatiin wallolaa jira. Kan kutaa biraatiin wallolaa akka keetii jechuudha. Ajandaa tokko bocee diinni abbaan barbaade yoo achiyyee nuti hawaasa naamusa qabu kana ni beekan illee itti namana yaada kee ammaa kana jechuudha. Garuu amma dubbanni irratti hanga deemnu irratti deemsa keenya ilaaluun ejjennoo keenya ilaaluun gaariidha. Rukutamuun kee sirrii miti namni tokko hin gorfama reebamee miti uleedhaanii miti. Hawaasni keenya garuu barbaade waan ta'eef sunillee dogoggora. Eessattuu taanaan dhalli Oromoo tokko diinaaf kennamuu hin qabu. Oromoon diinallee ofirraa tiksuu qabda. Anaaf Abdiishaa Wallaggaa paartii barbaade yoo deeggare anaaf obboleessa anaaf hiriyaadha. Hamaan sirratti yaada osoo hin taane Abdiishaa paartii kana maaliif deeggarte? Maalirraa jaallatte? Maalirraa gammadde? Paartiin kun bifa gaaffii CDS atillee deebis irraa barbaada. Huleedhaan kun dogoggorti. Akka ilma Oromoo tokkootti daandii kee cimsadhuuti akka Oromootti deemi malee abbaan barbaade waan fedhe allaaggateef waan barbaade dubbateef isaaniif deebiin kenna yoo jette mootummaan illee deebiitti naan kennin jenne waan ta'eef akkuma yaada keetiitti yoo dubbatte yoomillee rakkoo kanaaf jechuudha siigalee kanaafuu baay'ee addaan na kukkutaa jira bishaan anaaf kamiinuu wal qixxa jechuudha. Gaafa jarri kan kootti duulaan inni kun hin naguba. Akka jiru immoo dubbadhee nan du'e jechuudha. Addas ta'e boris ta'e. Gaafa jarri kan kootti duulaan ijaan laalee gaafa callisuuf hin jiru jechuudhaan. Digala? Akkas. Oromummaa koo irraa amantaa koo filadhaa. Oromummaa irraa wanti jannata seenu jiru. Oromummaa uffatan uffattee deema waan ta'eef. Galatoomii yaadannoo waliin godhaa turteenii inshallah walitti deebinillee kan dubbannu ta'a atillee egaa dubbii kaleessaa keessaa akka anaafati quba waliin qabne hawaasa keenyaaf ibsa gootee jirta hedduu galatoomiin siin jedha sana booda immoo yaada adda addaa irratti kan walitti dhufnee dubbannu ta'a galatoomii yeroo kennuuf kennite hawaasa burjaajee hawaasa addaan wal qoode hawaasa gidduu keenyatti illee waan adda addaa bocee wal nu nyaachisuuf waan adda addaa dubbachaa ture kan immoo akkasumaan hubannoo tokko malee Facebook irra fiigee ture atillee yaada maqaan kun hin tolu leeffattee dhuftee naa waliin yaada gochuu keetiif hedduu galata kabajamin siin jedha Abdiishaa yaada dhumaa yoo qabaatte dhaammadhuuti. Kaleessa dubbatanillee waanuma kana dubbii baranaa inni jedhee fiyyee yookiin gorsa isaa dhaga'uu jirtu isin immoo irra caala namni sigmoo shawufadhu waan waliin fakkeenyaaf yaada tokkoon deemtan waan se'uufi Abdiishaa bakka ati jirtuu fi okay bakka ati jirtuyyuu anaafati waliin beeknu akkaataa isaan itti dubbatanii akkaataa isaan itti hojjetanii akkaataa isaan itti himanii waan diinni walitti hin hojjennedha osoo rabbi lubbuu kee hin baasne sadarkaa kanaan hawaasa keenya wal ficcisiisuu irratti hojjetanii waan kanarraa maal fakkeenya fudhachuu qaba waan kana godhe inni kun kana godhe hello akkasii Abdiishaa galatoomii hawaasa keenya gaa Abdiishaa wajjin fakkaataa minti adda addaa barreessaa turtanis egaa ilmaan Oromoo gidduutti maa kana ta'eedhaa fi yookiin
an paartii biraa deeggaree Abdiishaa yoo paartii biraa deeggaree walitti deebisanii diruudhaaf wanni hojjetanullee ijoolleen keenya gowwaan hin dhalatin dhalatuun guddatin abboolii keenya jedhaa ture hawaasni keenya eessattuu dhaladhaa sotoo deemtan irratti waan dubbattan irratti of eeggannoo godhaa deemaa wanni Abdiishaa irratti raawwatamillee Abdiishaa ni gorsitu waan barbaade deeggaruu mirga guutuu qaba yoo ni dogoggora irra jiraatillee deemtanii gorfachuu qabdanii ofitti qabu Oromoodhaan waan tokko as keessa firoomfachuun beektanu siigalee kan biyya keenya gabrummaa jalatti tolchaa jiru nuti warra diiyaaspooraadha. Diiyaaspooraa har'ammoo keenya kan diigaa jiru nuyi. Fakkeenyaaf paartii kaafaa'uun deeggare jedhee namni tokko paartii kaafaa'u kun of keessaa baasuudhaaf abaaruudhaaf maal gochuudhaaf